Guyyoota torban keessa jiru kana maqaa isaanii osoo hin himne naa tarreessi. Maqaa isaanii osoo hin himne takka takka lama sadii afur shan ja'a torba Haala kanaan himi. maqaan nimisi naa jira. Ashama kabajamtoota daawwattoota Dadar Miidiyaa akkuma beekamu gaaffiilee nama bohaarsan nama bashannansiisan kanaan dura daawwachaa turtan har'aallee paartii biraatiin akkasuma har'aas gaaffiilee nama barsiisoo nama bohaarsan gaaffiilee barnoota akka isaa qabdu gaaffii waliigalaa hawaasa magaalaa Dadar keessa deemnee gaafannaa hanga dhumura gaaffii keenyaatti nu faana tura warreen chaayinaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan akka nuuf eegaltan isiniin jennaa. Jalqaba maqaa kan barsiisa. Maqaa kee obbo Saatii Guusaa na jedhani. Gaaffii deebisaa takka takka waliin goonaa qophiidha. Qophii. Gaaffiin jalqaba akkanaatti Dadarii fi qopheetu makiinaan kiiloomeetira 12 ta'e miilaan meeqa? Miilaan meeqa tiidamee afur haa. No, God, please, no! Taayibistuudha ta'a. Yaadime yaad. Siifin jijjiira takka. Gaaffiin lammaffaa guyyoota torban keessa jiru kana maqaa isaanii osoo hin himne naa tarreessi. Maqaa isaanii osoo hin himne takka takka lama sadii afur shan ja'a torba Haala kanaan himi. maqaan nimisi naa jira. Gaaffiin sadaffaaa. According to his question, I have answered. Sirreessi ati gaafite sirreessi obboo gaafite sirreessi deebisan tiidisa. Gaaffiin sadaffaa akkanaatti Dooktar Abiyyiin Dooktar maaliiti? Dooktar Abiyyiin Dooktar maaliiti? Doktor maaliti? Doktor Bilchiisa biyyaati. Dooktar maal sana? Director, I don't know what I'm Gaaffii deebisaa kan nyaannu hojii gootee baay'ee galatoomaa. Isinis galatooma tulaana. Mee jalqaba maqaa kan barsiisa. Maqaan kiyya Nasriin Anjaani. Gaaffii deebisaa tokko waliin goonaa qophiidha. Qophiidha. Gaaffiin jalqabaa akkanaatti Dadarii fi qopheetuun makiinaan kiiloomeetira 12 ta'e miilaan meeqa? Miilaan kiiloomeetira 24. Oh my God! Wow! Mee yaala? Yaala? Kiiloomeetira 24 miilaan. No, God, please, no! Gaaffiin lammataa guyyoota torban keessa jiru kana maqaa isaanii osoo hin dhahin Isniina maal hin jennu? Ingiliffaan immoo Oromoon. Kan fayyadeen? Salaasaa, Arbaa, Kamisa, Jimmata. Gaaffiin sadaffaa si jira. Gaaffiin sadaffaa Dooktar Abiyyi Dooktar maaliiti? Dooktara Nageenyaati. Dooktara Biyyaati. Kabiyyaa? Kabiyyaa fa'aadhaa miti? Kafayyaati miti, Nageenyaati. Gaaffii deebisaa kan nyaannu hojii gootee baay'ee galatoomaa. Ayyaa galatooma isinis. Mee jalqaba maqaa kan Maqaan kiyya murtii Seefuddin Anjaan. gaaffii deebisaa tokko waliin goonaa qophiidha. Qophiidha. Gaaffiin jalqabaa akkanaatti Dadarii fi qopheetuun miilaan makiinaan kiiloomeetira 12 ta'e miilaan meeqa? Miilamu. Kiiloomeetira 24. Meeqa? 24 ni ta'a. Yaali mee mokkori? Kiiloomeetira 30. Gaaffii lammataa si godha. Gaaffiin lammataa guyyoota torban keessa jiru osoo maqaa isaanii hin himne naa tarreessi. Guyyoota? Torban keessa jiru osoo maqaa isaanii hin himne. Osoo maqaa isaanii ni tarreessi. Gaaffii hedduu takka nama dhiba. Guyyoota torban keessa jiru. Salaasaa osoo hin jenne maqaa isaanii kan biraatiin. Maqaa isaanii kan biraatiin. Wiixata, kibxata, roobii, kamisa akkasii. No, God, please, no! Simin jijjiira takka. Raajii jira. Gaaffii sadaffaa Dooktar Abiyyiin Dooktar maaliiti? Dooktar Abiyyi moo? Dooktar Maqaati. Maaliif jechuun kiyya osoo biraan ta'in ammoo biyya bulchaaf dooktar yaanii wallee takka ammoo nama baqeessee dooktora ta'uu waan hin dandeenyeef. Gaaffii deebisaa kan nyaannu hojii gootee baay'ee galatoomaa. Atillee baay'ee galatoomna. Jalqabarraa maqaa kan barsiisa. Maqaan kiyya Abduu Jabbaar Bushuraa jedhama. Gaaffii deebisaa tokko waliin goonaa qophiidha. Qophiidha. Gaaffiin jalqabaa akkanaatti Dadarii fi qopheetuun makiinaan kiiloomeetira 12 ta'e miilaan meeqa? Miilaan takkaatis illee hin deemne akkanatti waan beeknu ga'a. Gimmitiidhaan sa'aatii lamanuma deemta. Kiiloomeetira gisee deebista? Kiiloomeetiratti 12. Miilaan jechuudha. Kiiloomeetiratti makiinaadhaan. Miilaan hoo miilaan? Miilaan
Inshallah inni akkasitti. Hangamni taatee yaadda? Hmm? Hangamni taatee yaadda? Akkasitti gaa'uqqaan shalaku sa'aatii lamaanii ga'a. Okay, gara gaafii lamadaatti aanu. Gaafii lamadaa guyyoota torbaan keessa jiru kana maqaa isaanii osoo hin dhahin naa intarreessi. Guyyoota torban. Guyyoota Torbaan keessa jiru kana. Isinii namaarree osoo hin jenne maqaa isaanii naamti. akkamitti jechuu. Guyyaa isaanii dhohitu naaf tarreessa. Guyyoota torbaan keessa jiru. Kan maqaan dhohine moo? Akkasitti gaambee inni. Okay, gaafii gaafii sadaffaatti aanu. Gaafii sadaffaa Dr. Abiyyiin Dr. maaliiti? Dr. Abiyyiin kanuma kanatti hirtee kanuma maqaadhaan yaamame malee raguma wayiiti doktorummaa guutuu isaatiin Dr. Abiyyi jaame. Malee fayyaa fi kanaan. Kanaaf miti. Ibsaa kan nyaannu hojii ta'e baay'ee galatoomi. Baay'ee galatoomaa isinis. Jalqabarraa maqaa kan nu barsiisa. Maqaan kiyyaa Hamzaa Jamaal Musaatiin jedhama. Okay, gaafii deebii takka takka waliin godha qophiidhaami. Qophiidha. Okay, gaafiin jalqabaa akkanatti deddeebii fi qophiituun makiinaan kiiloomeetira 12 yoo ta'e miila meeqa? Miilaan illee kiiloomeetirii sanuma hin jijjiiramu. Kiiloomeetiruma 12 ta'a. Garuu guyyaa itti dhaqan sa'aatii yoo diferensii qabaate malee kiiloomeetiruma wal maqixa jechuudha. Okay, gaafiin lammaffaa guyyoota torbaanii kana maqaa isaanii osoo hin dhahin naa lakkaa'e. Maqaa isaanii osoo lakkoofne Maqaa isaanii jedhama. guyyuma akkanatti taakka. Guyyaa taakka. Maqaa isaanii hin dhahitu isaan naa jedhamu. Ishee guyyaa taakka. Akkasii. Maqaa isaanii amma fakkeenyaaf Maqaa osoo hin yaamne. wiixata jee osoo hin saafne Isaan tarreessu. osoo guyyaa ittiin lakkoofne lakkaa'uun akkamitti danda'ama jechuudha. Takka yookaan guyyaa taakka yookaan wiixata takka itti yookaan lakkoofte malee. Okay. Yoo sitti ulfaate si jijjiira. Okay, gaafii sadaffaa Dr. Abiyyiin Dr. maaliiti? Doktor Dr. Abiyyiin Dr. maaliiti? Doktora waan taate fiildii inni fudhatee fiildii warra bulchiinsaatiin saniin doktora guutuu natti fakkaata malee fiildii fayyaatiin miti. Warra fayyaatiin miti jechuudha. Okay, gaafii deebisaa kan nyaanni nu hojii goote baay'ee galatoomaa. Galatoomaa isin illee. Jalqabarraa maqaa kennu dhala. Biyyuu Mahammad Waraayee. Okay, gaafii deebisaa takka takka waliin godha qophiidhaan. Qophiidha. Okay, gaafiin jalqabaa kanatti deddeebii fi qabbeedduun makiinaan kiiloomeetira 12 yoo ta'e miilaan meeqa? Miilaan 20. Miilaan? Miilaan. Miilaan. Gara gaafii lamadaatti aana. Gaafii lamadaa guyyoota torbaan keessa jiru kana maqaa isaanii osoo hin himne naa ta'e. Guyyoota keessa jiru. Maqaa isaanii osoo hin himne. Isniin arraa daara saftiime. Maqaa isaanii hin dhohitu. Isni kanatti. Akka biyya Maqaa biraatiin yaamta. Akka biyyaatti yaama dubare. Gara gaafii sadaffaatti aana. Gaafii sadaffaa Dr. Abiyyiin Dr. maaliiti? Dr. Abiyyiin Dr. Bulchaa. Doktorummaa isaa santa maaliiti? Tanuun bulchu. Ta biyyaan bulchu. Tajaalalaa. Gaafii deebisaa kan nyaannu goote baay'ee galatoomi. Galatoomeeti. Jalqabarraa maqaa kan barsiisa. Miftaahuddin Sheekh Aliyyiitiin jaama. Okay, gaafii deebisaa takka walii godhaa qophiidhaan. Qophiidha rakkoon qabu. Okay, gaafiin jalqabaa kanatti deddeebii fi qabbeedduun makiinaan kiiloomeetira 12 yoo ta'e miilaan meeqa? Miilaanis akkasuma. Kiiloomeetirri wayii hin qayyaramu. 12 miilaanis 12. Kanatti guyyoota torbaan keessa jiru maqaa isaanii osoo hin himne naa tarreessi. Guyyaan torbanuma. Torbannan sana Torbaan. maqaa isaanii. Odoon dhohine temree maqaa torba. Isniin salaasaa maree naami osoo maqaa kana yaamne akkasii bakka buustee. Maqaa biraati immoo. Maqaa Wardii Ballisaa Saamuddii. Akka gara gaafii sadaffaatti aana. Gaafii sadaffaa Dr. Abiyyiin Dr. maaliiti? Doktora filoosofiidha. Doktora falsafaa. Sani. Malee doktorummaa fayyaatiin qabu. Doktorummaa fayyaa hin qabu. Gaafii deebisaa kan nyaannu hojii goote baay'ee galatoomi. Galatoomaa isin. Mee jalqabarra maqaa kennu. Maqaan kiyya Amdiyaa Jamaal Mahammad naan jedhama.
Okay, gaafii deebisaa takka waliin godhaa qophiidha. Ayyee. Okay, gaafiin jalqabaa akkanatti dadarii fi qopheettuun makiinaan kiiloomeetira 12 ta'e miilaan meeqa? Miilaan gunne kiiloomeetira 200 ni ta'a. No! God, please, no! Kiiloomeetira 200 bakka 100. Okay, gaafii simin jijjiira. Gaafiin biraa guyyoota torban keessa jiru kana maqaa isaanii osoo hin himne naa tarreessi. Guyyoota torban kana keessa moo? Torban amma keessa yeroo kana Yaa guyyuma torban guyyoota torban jiraami torban keessa isaan kan maqaa isaanii osoo hin himne naa tarreessi. guyyoota torba. Maqaa isaanii yoo himne malee duuba akkamitti tarreessinu? Takka lama sadii jennee moo? Maqaa biraatti yaadda maqaa biraatti. Afaan maaliitiin? Okay, simin jijjiira. Gaafii sadaffaa si godha. Gaafii sadaffaa Dr. Abiyyiin Dr. maaliiti? Dr. Abiyyiin Dr. maaliiti? Dr. Biyyoolessaati haa biyya hundaa. Dr. Maasaa tan maaliitiin argate? Fayyaa ni wanta tanuma bakka an jira biyya tasgabbeessuu fa'aa sanumaan argate. Okay, gaafii deebisaa kan nyaannu jiruuteef baay'ee galatoomi. Ayyee galatoomaa jinis. Mee jalqabarraa maqaa kee nu barsiisi. Maqaan kiyya Ibrahim Xaahir naan jedhama. Ani ogeessa asii BSc narsii jedhama asii vaayis meetiraniidhaan kan inni hospitaala kana hojjechuu jiru. Okay, gaafiin jalqabaa akkanatti qobboo fi deterjiituun makiinaan kiiloomeetira 12 yoo ta'e miilaan meeqa? Miilaanis sanuma ta'a. Wanni irratti ni jira. Okay, gaafiin lammataa akkanatti guyyoota torban keessa jiru kana maqaa isaanii osoo hin dhoofne naa himi. Guyyoota torban. Isniina salaasaa arbaa khamisa Osoo jimmaata. maqaa isaanii hin dhoofne. Hisaaba ammoo. Ni bita. Guyyoota torba. Guyyoota torban san ni tarreessita. Guyyoota torban. Isniina salaasaa arbaa khamisa jimmaata. No! God, please, no! Maqaa dha'u jirta ammoo. Duuba hisaaba. Osoo maqaa isaanii hin dhoofne. Osoo maqaa isaanii hin dhoofne himuu hin danda'atu guyyaan maquma qaba. Maqaa isaanii akka itti dhibdee jechuudha. Ni ulfaate si. Najjirii. Okay, gaafiin sadaffaa akkanatti Dr. Abiyyiin Dr. maaliiti? Dr. Abiyyi Dr. Abiyyiin Dr. Abiyyiin doktoruma malee doktora kanuma maqaa ittiin bulmaata jechuudha liidarshiippiiti kan qabu. Ittiin doktorummaa qabu sun liidarshiippii. Okay. Gaafii deebii kan nyaannu hojii goote baay'ee galatoomi. Galatoomaa isinis.